السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتم فيا كيسني هردوتو كي هندي كيسنو أنك كي قلت ربي هروان أجاب سني بكبير وفيت نجرا هنقد فيديو كناتي نهرد فاني سنينجا فيديو يو سنتي تولي لايك شير كومنتي قوتشو هندكتنا غافي كيسنيس كومنتي جلتي كاو هندكتنا سنينجنا channel كينيس سبسكرايب قوتشو هن رامفتنا سنينجنا هروان تين كبدي دفلين ريو تنكيا أبي أكم أجايبتي أوتوماتيكي جودا سورة كيسن background isaa atattamaan irraa isiniif jijjiiru bifa professional ta'een quality ol aanan akka isin irraa itti jijjiirratanii suuraa keessan itti bareechifatan isin argisiisa. Nafaana bu'aa app hayyee maal gootan amma hiriyoottan kiyya yeroo tokko pilaastoorii keessan seentanii san boodan bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessitan hiriyoottan kiyya photoroom sirriitti na hordofaa photo kuno fakkeenyaaf asirratti isiniif bahee jira kunoon argitan jeetii yaada Photoroom Studio Photo Editor ka jedhu kanarratti kilik gootanii jechuudha hiriyoottan kiyya gisee tokkoo fi sana booda kuno buufadhee waan jiruuf aappiin kuno isa kana Photoroom Studio Photo Editor bakka jiru kanarratti hoggaa dhootan kanatti isinii ba'an buufadhee waan jiruuf isin install gootanii buufatanii an open jeetiin hin seenaa video kana guutuu isaa channel kiyyarratti hordofaan isiniinja hayyee amma san boodaan akkanatti isinii banamaa jechuudha yeroo dura seentanii akkanatti yeroo inni isinii banamu fakkeenyaaf an duraan illee banee waan hin jiruuf isin hayyama isin gaafata allahu gootanii seentanii amma immoo isin eessa tuttan kallatti maanas dhuftanii start from photo bakka jiru kanarratti dhootta yeroo tokkoo fi amma fakkeenyaaf photo filadhu siinjaa photo background isaa irraa jijjiiruu feetan san fakkeenyaaf an amma kan kabajamoo obbo Jawaar Muhammad kana irraa jijjiiree isin argisiisa. Kinoo amma akkanatti hollataa jira fakkeenyaaf amma irraa jijjiiraa jira jechuudha. Atattamaan irraa jijjiiraa xiqqishoo shabakaa barbaade yookaan connection barbaade waan ta'eef addaan mureetiin isin deeba viidiyoo. Hiriyoottan xiyya hunoo amma akkanatti naa fidee jechuudha sirriitti na hordofa. Background obbo Jawaar Muhammad duuba reefuun tana namaa fi waa baay'ee kursii baay'eetu jira jechuudha. Yoo kan argitan ta'e duuba kanaan ammaa xiqqoo kursiin ni mul'atti teessoon ni mul'atti jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf akkanatti lama godhee isinii fida kamtu bifa quality olaanaan nuuf dalagaa jechuun keessan waan hin hafne fakkeenyaaf isa kana yoo buuftan hiriyoottan isa kana yoo buuftanii inni kun fakkeenyaaf suuraa bakka biraa namni ka'ee walitti fiddanii walitti qindeessuun isiniif mijatu jechuudha. Kanaafuu kan sirriitti isiniif mijatu akka nama wal bira dhaabbatanii suuraa ka'eetti footoo biyya gara garaatti kamtee walitti fiddanii qindeessitanii bifa professionaala ta'een dhugoomsitanii wanta maxxansuu barbaadan irratti sooshaal miidiyaa kamirrattuu maxxansuu ni dandeessanii jechuudha. Isa san godhuuf isa kana buufattanii jechuudha. Kana dhiiftanii kana buufattan sirriitti hordofaa kana gizee fakkeenyaaf akkanatti yeroo inni isin as fite isin amma isa kana buusuuf yoo feetan akkanatti illee qabdanii irra gadi yoo riddan background guutumatti irraa ni balleessitanii jechuudha. Kanaafuu isa kana eessa dhootan hiriyoottan kiyya bakka kana irratti kilik gootaniiti kana sampoodan maal gootan kunoo amma save gallery bakka jiru kanarratti kilik gootan xiyya kana amma kunoo raayitii naa godhee jira bu'ee jira jechuudha. Inni kun keessatti walumaan ilaalaa kan reefutii fi kan ammaa kana walumaan ilaalaa jechuudha. Sirriitti na hordofaa fakkeenyaaf keessa ni dhufna gallery keenya keessa ni dhufna sana booda fakkeenyaaf inni photoon hunoo ammaan tana kanaa jechuudha hiriyoottan kiyya kinoo akkanatti naa bu'ee jira jechuudha. Waan takka fuula duuba isaa wanni uumaa hin jiran jechuudha. Isinii galte background isaa duuba wanni takka hin jirtu jechuudha. Akkanatti background isaa irraa jijjiirratuu ni dandeessiniin isiniin jira. Hayyee hiriyoottan kiyya viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti raawwata. Viidiyoo biraa hangan qabadhee walitti deebitu nagattiin isiniin jira. Viidiyoo biraa keessatti immoo akkamitti akka footoo itti qindeessa walitti qindeessuu itti danda'an isin barsiisa. Har'aaf asumarratti raawwata nagattiin isiniin jira. Chaanala keenya subscribe like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jira.